isin bira jira ayyuufisee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtii bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan abaayetu jedhee viidiyoo kana laallee wanta jiru wabii wajji laallu ta'a viidiyoo laala. Umar ayyuu fi wabiin wal argu yeroo hundaa wal quunnamu af laaf tagaxaጥሞ ነው የሚያወሩት. Umar biras dhaqeen jira manatti hin arganne bilbila isaan kaasu mana hin jiru naan jedhanii guyyaa sana aaree dhaqeen ture garuu argachuudhaan dandeenye jechuudha. Hiriyoonni ayyuudha eenyu akka ta'an isinis bareechitanii beektu. Ayyuun hiriyyaa na jalaa dhokatte wayii hin qabdu walumaa galatti. Sagalee eenyu Umariif ergame sana gaafa irra deddeebi'ee dhaggeeffadhu kompiitara irratti galchee hiikoo sanarraa kaasee gaafa dhaggeeffadhu feeneet sagalee kan kee fakkaata. Sagaleen Umariif ergame jedha. Awwala namni ani hin beeku malee nan beeku hin jedhamu. Ani hin beeku malee nan beeku hin jedhamu. Hiriyyaan ayyuun nama tokko yookaan nama lama qofaa miti. Nama baay'ee beeti. Iccitii kanatti himte isii miti. Iccitiin kanatti himte nama biraati. Mucattiin tun osoo waan tokko hin balleessin osoo waan tokko hin godhin akkana godhuun sirratti rakkinna akka jiru ibsite jechuudha. Ati rakkoo qabdaa jechuudha. Iccitiin kun dhugaa waan ta'eef mucattii kana mee ilaala. Telegiraamiidhaan erganiif Umariif jechuudha. Lakkoofsi ittiin ergames kan keedhaa ilaaleen jira. In beeku si jechaa jira ba. Kan kee dabarsa sagalichatu kan kee dabarsa. Miti kan komiti bakka miti. Naafidi sagalicha doon na dhaggeeffata. Boysi san naafidi sa'aatii itti erga haala kamitti akka ergame bakka hundumaasa harragaaganii saboota nagaa fudhatu dandeessa. Ni jechuudha. Infiddu bakka waan tokko iyyuu waan fiduu qabu. No. Ilma namaa akkanitti maaliif dhufta? Maal goote mucattiin tun? Ati dirqamaan akkana goote kaameeraa keettee akkana goote jettee yoo ibsitu aariidhaan ati akka aartee dubbattutti isillee aartee dubbatte. Maaliif dhufta? Mucattiin tun waan tokko hin beektu. Amma rakkina guddaa qabdaa jechuudha. Kana godhuun kee waa'ee kana hojjechuun kee rakkoo guddaa qabda jechuudha. Akka ani shakketti akka ani dubbadhetti si bira rakkoon jira jechuudha. Osoo konfidensii qabaattee silaa mucattii dha'uu miti deebii natti kennite jechuudha. Deebii natti kennitaa malee mucattii ambaa waamtee hin dhooftu. Seenusiisaan jiru amantee jirta already bakka godheen jira. Achi booda maal goote? Na sodaachiste. Bilbilaan natti bilbiltee viidiyoo laala. Siin barbaadala qaamaaniin si argachuu fedhaan akka kana duraa sitti dubbadhee miti kaniin si dhiisu jechuudha la. Cabaa cabu soomni waan barbaade maal fakkaate balleessaan keeti jechuudha. Ani dura dhufee yoo gaafadhee jiru balleessaa kan isaan fakkaatee jira. Nan sodaatumi. Lakki amma walitti dhaadatu miti icciitii jettu illee dhiisiitii qaamaan dhuftee walitti. Eessa jirta ammaati? Garam jirta? Eessa jirta? No anaatu dhufa atiin dhufiin anaatu dhufa sin beeka akka atiin dhufne shilixilix. Dhufeetiin siyaasa horsiisa. Umar araaran barbaaddu ati? Araaran barbaaddu balleessaan keeti jechuudha. Asiin si arrabsiisii miti. Hojii keetu arrabaan jalqaba. Hojii keedha bara. Balleessaan kan keetaa asirratti argaa jira jechuudha. Hojii keeti. Hojii keetu si arrabsiisu. Umar si balleessaa qaba bakka. Umar amma kana waliin si waliin hin dubbaddu anis. Shoofe irratti siin dhufamu wal gara. Maal jechuudha? Ani guruun deemne mana dhuftees nan dhabne jechuudha. Ammas yoo barbaade gaafa hundaa namni natti himee jira, namni dhufee si soqee jira, fuulli kee natti himanii ati ta'uu kee beeke. Akka ati dhuftee deemte beeke. Bilbila sitti bilbilaan naaf hin kaafne. Osoo kaastee silaa bareeda.
bakkuma ati jirtutti osoo ati asiin dhufuu hin danda'a. Bakkuma jirtutti dhufee si dubbisuu hin danda'a. Maaliif xaarta? Bakka feetitti jechuudha. Namni yoo rakkoon qabaatiin dubbii kana sirriitti qoratee nama gaafataa malee nama hambaa akkanatti hin dha'u. Akkanatti hin shallaltu, akkanatti hin fokkortu. Yoo ati dhugaa qabaatte jechuudha. Akkanan taatu. Namni dhugaa qabatee dhugaa haasa'a. Namni dhugaa qabatee akkana ta'ee miti. Nama rakkoo qabu hattuun haati ani hinaanne ani waan tokko hin beeku jedhee fedhu hin bu'a. Akkasan taate atillee fincir jette. Ani waan tokko sodaadhu. Ammas borus na tuquu kee hin dhiisne yoo argadhe immoo irra caalaan iccitii kee akka baasu beeku qabda. Si sodaachisuu miti. Hin godhaani dhugaa argadhe haga amma dhugaa baasaa jira. Yoo ammas dhugaa argadhe jechuudha baasuu kiyya hin dhiisu jechuudha. Kanaaf akka irraa barattee wanta godhaa jirtu san akka sirreessitu barbaada malee ammas dogongora keessa seenaa waan jirtuuf na dhiisuu hin barbaanne jechuudha. Dogongora guddaa keessa seenaa jirta. Kadirillee taatu akkanatti natti bilbiltee akkanatti natti as bilbiltee akkana kana goosistu jechuudha. Atillee si gaafadha. Situ bilbila kennaa bilbilee akkana na arrabsisee dhiirri akkanan ta'u anillee deebii hin taane hin deebisneef ani hin arrabsine anillee arrabsuun barbaadu akka isaan ta'u jechuudha. Dhiirri hin dubbatu waan baay'ee hin dubbatu. Sirriitti koompitariin kaasee sagalee akkas godhee mucattiin ati ta'uu kee beekee jettee ka goote san cirraash inumaan beetu eenyu akka taate illee mucattiin isii miti inumaan beetu ati. Guruyyuu beekuu hin dandeettu. Ayyuun hiriyyaa tokko hin qabdu. Hiriyyoota baay'ee qabdi. Waan ati godhaa jirtu ammas sirratti beeksisaa jira. Waan ati godhaa jirtu sirratti beeksisaa jira. Waan ati gootu akka nama haa shakkan godhaa jirta. Dubbiin kiyya dhugaadhaa. Waan ani jedhu kana. Waan ani dubbadhu kana. Waan ani jedhaa jiru kana. Isinillee mee sirritti ilaala wanni inni ta'u jechuudha. Namni dhugaa qabatu waan tokkoon sodaatu konfidansiidhaan dubbata. Dubartii dha'uun maal jechuudha? Dubartii dhooftee ati dhiira hin taane. Sitti himaa dubartii dha'uun dhiira nama hin jeesisu. Akka irra caalaa si shakkuu na goote malee qulqullummaa kee hin baasu. Ammas si shakka wanta sitti waan ati kana gooteef ammas si shakka. Viidiyoo malallee natti bilbiltee baay'ee natti haasoftee dubbii kiyya akkasitti dubbadhee naaf hin deebisne. Akka kanaan yoo deebii ta'e irra caalaa akka si shakku na godhaa jirta. Akka shakkii keessa seenuu na godhaa jirta jechuudha. Ammas si shakka borus si shakka. Irra dhee akkasitti himuu maalinni kaati shakkitee san mucattiin isii miti. Waa'ee kee ka dubbatte jechuudha. Teelegiraamirra arge eessatti argite? Akka pooliisa baasisuuf ati saajiniidha. Nama hin beekne akkanuma situ godhee akkana godhee osoo waan tokko godhee mucattiin isirratti kateessistu. Mucattiin waan tokko hin goone. Yoo ati bilbila ilaalte bilbila eessarraa argite ati? Fidii hin jetteemi ragaa fidii Umar. Yoo akkas jedhee dubbate fidiitiin agarsiisi jette yoo dhiira taate fiddee na agarsiistu kunoo kana jettee na bira jiraan jenne hin agarsiistu ree. Waan tokko kanas hin qabdu ati sobaa jirta. Atillee sobde soba guddaa qabda akka ayyuu sobde soba guddaa sobaa jirta. Akka ayyuun sobin dhugaadhaan deemi waan agartee sanitti tacabbaaciidhaan akkana jedhii baasii na agarsiisi. Yoo dhiira taate kunoo argee jedhii nan argitu ana nan argitu sitti hima.
nan argitu jechuun qaamaan miti. Waan ani dhugaa soqee yoo barbaade hin arga. Eessarraa akka fide garuu hin argitu ati. Yoomiyyuu hin argitu. Akkanumaan xaaraa oltaa malee yoomuu hin argitu. Dubbiin baay'isiin arraba nama hin arrabsin yoo sooma qabaatte immoo nama hin arrabsin waan gaariin hojjenne akkanumaan akka dubartiin ta'in oduu asii achi deddeebisee miti qaxxatuma dhufee waan argisan akkanatti kaa'ee agarsiisa jechuudha. Akkana nama goosisa jechuudha. Yoo na tuttuuteen garuu waan tokko isin hin fakkaatu. Waan tokko akkanuma mamni gootanii isin hin fakkaatu bakka. Ana qofa karakkoo qabu ana qofa isin rakkoon qabdan isin bira rakkoo guddaa jira. Isin bira jira ayyuufisee nama biraa hin jiru. Subscribe like godhuu keessan hin dagatinaa isin jaaladhaa nagaanaaf ta'a.